akkamitti ammoo maasiyarra jajjabeessita miidiyaa keetiin abshii ati tiyyumaa jettaan maaliitu nammootiin hin ta'a sagaagalummaa ammootiin osoo bira jiraate sagaagalummaa hedduutti dalagaa bara har'a akkamitti bultii si naataati jettee ammootiin ardaa kee ilaaltu ati nama gaarii irraan baane naa harargeen ammootiin ilaala ummata kabajaa qabu mara gaafuma ammootiin ilaal biyya kee keessaa baatee ganda kee keessaa baatee ganda biroo ammootiin hin faarsitee matarratti ol baaftee karaan kana malee hin jiru jetteetiin hin jette kitaaba jedha hadiisa jedha karaan kana malee hin jiru. Har'a ammootiin ilaal akka waan dubartiin harargee keessa hin jirre akka waan arsii keessa hin jirre akka waan jimma keessa hin jirre akka waan ganda kee ollaa kee hin jirre ammootiin ilaal bakka biroo faarsiteetiin hin jettu har'a isiin faarsiteetuun ammootiin akkanatti qullasi hambisuulla har'a jecha ulamaa ammootiin ilaal fudhachuu diddee hadiisa nabii fudhachuu diddee jecha rabbii asiin himaa ammootiin ilaal fudhachuu gaafa diddu maali re'ati hinaaffaan qabdu jaartii ta'e ammoo asirrattuu nikaa hidhachuu qabda asirrattuu fuula isii mul'isuu qabda asirratti tiktookiitti bantee abbaa feete waliin haasa'uu qabdi imoodhaan abbaa barbaadde waliin haasa'uu qabdi galgala ganama ammoo kun janajjanuu qaba maal fuuteree nama hedduu fuudhe warri tiktook illee fuudhe warri imoollee fuudhe niitiiteeti miti niitiitii kan jedhini cibiidha aaruun uffata keeti akka nama surree malee magaalaa keessa deemeeti rabbi quraana keessatti dubbatee jira niitiin teessan ammootiin libaasuun lakum ammoo uffata keessanii jedhe uffata kee baafattee situ ammootiin illaan badhetti gate akkama haa godhuufi ummanni ammootiin asirra jiru yoo ati uffata baafattee qullaa deemte namni maal haa godhuufi namaan nallaalinaa jechuun hin danda'ama qullaa baafattee surree qullaa baafattee. Dhugaa dubbachuudhaaf sheekiroobin naa ta'ee jira. Sirriitti naa ta'ee jira. Maali dhaabbettani? Dhugaa jirtu lafa kaa'ee dhugaa jirtu dubbatee jira. Dhugaan jiru kanuma. Liqimsi yaaboonii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'attu akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jecha egaa hordoftoota koo warroon immoo chaanaala kiyya faaraataa subscribe gochuudhaanii sheerii gochuudhaanii niin jajjabeessaa isiniin jenna akkasuma warri jajjabeessaa artan galatoomaa ulfaadhaa dhugaa dubbachuuf har'a wanti qabadhee dhufee waan baay'ee nama kofalchiisuu fi akkasuma immoo waanuma dhugaa dubbatee jechuudha maaliif wanta miidiyaa kanarra deemaa jiruun agartanii maaltu deemaa jira waa'ee viidiyoo booniyeeti. Viidiyoo booniyee bahuu irratti immoo sheekiroobin maal jedhe dhugaa isaa jedhe dhugaa dubbachuudhaaf ani dhugaa sheekiroobii kana waanuma dhugaa jiru dubbate maaliif hojjettani amantaa kam keessattuu namni erganiitii qabaatte erga haadha manaa abbaa manaa qabaate akkasuma immoo dubartiis erga dhirsis immoo erga dubartii qabaate walii gadi deemu jaartii namaa ari'uu innis immoo isheenis immoo jaarsa namaa ari'uun osoo jaarsa qabdu kuni safuu guddaadha cubbuudhas safuu guddaadha innaa amma ishiin maal gooti booniyyeen oosuma ustaaza san jaalattee jirtu kan asirratti jala jantee jechuudha ara salphina guddaadha barre mucayyoo waanuma taatee hin beeku ani sammuun tuqamuun oolu natti fakkaate waan illee jettee naan jedhineete malee kun salphina guddaa saniinuu immoo jechuudha. Ani namni qaana'aa kan akka booniyee takkaan agarre kan ija fuune ani yaa rabbii koo dhugaa rabbii jechuudha. Mucayyoo safuu hin beekne mucayyoo safuu malee guddatti natti fakkaate waan illee jetteen jedhini. Akkamitti namni odoo dhirsa qabu keessattuu dhirsa qabdi keessattuu nama baay'eetu ishii beeka namoota gurguddaatu ishii beeka. Hadhayyuu akkanatti salphattu ijumallee fuutuu barre dhugaa waaqayyoo obboloota godhu ijallee fuutu takkaashii ija fuutu argeen beeku waan taarikaati jira laayibiin ishee jechuudha laayibii kaleessa haasofte irratti jechuudha hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa rabbii jechuudha wanti micayyoon kun gochaartu tun amma dhugaa rabbii niitii isaa hin taate ani maal akka inni godhee istaazas maal akka isheen goote hin beeku innis kam akka ishii ta'e jechuudha maaliif garuu jaalalas ta'u bakka wanta goote sitti jabeessa osoo nama tokkotti lolee miidiyaa kanarraayyuu ishee wajjin taa'ee laayivii haasa'u ishee wajjin taa'ee waan tokko godhu maaliif miidiyaa kanarraayyuu akka isheen baddu taasisa jechuudha badduu isin jedhu bakka hin dhooga miidiyaa jechuudha bakka maaliif waan sanuu goote oduu horkattee miidiyuma kanarraa badde namni iyyuu dhiisa sirii ishiin godhee minaamna jettee taasifti eebanni kun ija fuudhu dhugaa rabbii eebanni tun jalan bultu tuni ija ila maan jette jedhaa baan mucayyoon kun immoo
Ammas taasaa kana jechuudha gaafa heerumtellee gaafa itti galtellee istaasaa kana ciibsitee yookiin immoo inni bakka hojii yoo deeme isheenis ammallee dhiira biraa bira deemti. Gaafa san immoo akka biyya ormaa kanaa miti biyya keessa waan ta'eef hin dhibu dhiirri guute hin deemti gara hunda jechuudha. Ara dubartuma likiskisii dubartuma dhirsa qabdu osoo hibattee salphinni maa takkaa salphinne kana caalee takka hin jiru. Ani salphinne takkaa kana caalee takka argee hin beeku jechuudha. Salphina kun ijoollee taawwan hin jedhan. Ijoolleen taawwan maalidha? Ijoollee taawwanii rakkoo hin qabu garuu kan tanaa rakkina guddaa qaba. Maaliif hojjettanii ijoolleen tuwwan abbaa manaallee hin qabanii baqa hin jiraamin isaanillee garuu tuni osuma abbaa manaa qabdu osoo abbaan manaa ishee faarsu osoo akkasuma beekamtii qabdu jechuun namni hedduutu ishii beekaka namni ishii hin beekne hin jiru jechuudha. እና sababa kun amantaa qeeratteef ishii beekan jechuudha. Akkasuma ustaaza waan taateef innis faarsa akkuma waan shamarri addunyaarra hin jirre wayii booniyyee malee karaan jannataa jiru. Booniyyee malee shamarra shawaa malee maalidha akkas ta'uun dubartii wajjinis shororuu dhaachuun gaarii miti. Akkasuma immoo baqa ani dhugaa rabbee ustaazaan kunillee baay'ee garaana nyaate. Amma viidiyoo isaa tokko meeqa asiniif fida hin kofaltu jechuudha rabbi. Viidiyoo isaa tokko dhaggeeffadhee rabbi irratti hojjedha jechuudha. Ajaa'ibummaa qaba namtichi dhugaa rabbiin illee jechuudha. Hedduu takkatti ara safuu dhabar kun amantuma kamuu keessattuu safuu cabe osoo dhugaas hin jedhaa osoo ani garuu ani hin beeku an akka amantaa keenyatti osoo ta'e nama kana fuutu nama dhiisan malee. Impul ulee impul dhiira takkatti hin fuutu. Akkasumatti likiskistee jiraatti malee namni ishii fuudhan jiru jechuudha. Maaliif osoo akkamitti eebanneen ajjeesa wajjin haasa'u dhugaa rabbii dhiira kiristaanaa ta'e wajjin haasa'u cootan hin ajjeesa dhugaa baqa keessaa qalabatiniitii qabdu taate seera godhatte ibadde ara safuudha kun dhugaa rabbii safuu cabsite barmicooyoon inuma maraattee barre. Sirii gabbaatee katti isheen haasoftoo kan ijaffuun ara kun qicaacan ijaffuutu dhugaa rabbiseen jedha obboloota kunillee taazzaminaati nuti shamara maqaan nu bade ishii haa baduun jedhani nuti maqaan nu balleessite hunduma keenya baramma ati musliima ati kiristaana ati maalidha ati amantaan ilaallatu barkunam maal amantaan hunduyyuu qullaa dhiira tokko alatti kan nama argite jala qullaa kee qabadhuu deemu kan jedhu hin jiru. Keessayyuu bakka tana bakka waaqayyoon nuuf kabajaa nuuf kenne beeshii iddoo kabajaatii bare kabajaa ofirraa fuutee jaarsa qabdu salphina kana caaleen jira. Isaanii immoo ija fuutu barkanaa softunnaa dhabeeyyan akkamitti dubartiin akkanatti salphattee miidiyaa irratti baatee haasofti sirii nama gurguddaa wajjin baatee laayivii haasofti. Ani dootee biyyaa hin baayaasin jedhe baane maqaa ani akka ta'ee dhiisaa maqaa murtii tonodoona maqumti akkana jedhanii na baasan. Ani sejamur miidhuu mataarraa hin bada. Miidhuu mataarraa hin bada baqa. Lammata waan miidiyaa jettu fayyadamuu yoo sila. Dhugaa rabbee jechuudha. Kuni giftii intalli safuu malee guddatee dhiisa. Waan ustaazaa itti qabee hojii ustaazaa suni garuu garaarama nyaata. Innis immoo abshir jedha. Borus immoo tokko si yala idala gaafa galteellee amma abshir jettee miti ustaazaa nan gaafa isheen galteellee jechuudha. Ila si mana si ciibsitee immoo tokkollee amma bira deemti. Qolisa abshir jettaani. Abshir jettaanati qolisa illee jechuudha. Niitii ta'e hundumatu si alatti dhukkee irraa kaafata jechuudha bar yaa waaqa koonfaas. Amma kanaaf ustaazaanis balleessaa hin qaba. Dubartii ofii silaa miidiyaa irraa balleessanii niitii ofii akkuma sheek roobeen kun jedheeyyuu manatti ol deebisan dhugaa rabbii jechuudha bakka ishee erga safuu ishee wallaalte jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha maal gochuu hin danda'amaati. Ana garuu naa ta'ee jira sheek roobeen kun naa ta'ee jira. Isa bichaan naa ta'e isaa ijoolleen naa taatee hin jirti amma feesbuuk irratti arge ijoolleen naa taatee jirti jechuudha. Dhugaa dubbatan rabbi waanuma jiru dubbatan. Amma mucayyoon kolkollee harakaan ishee harkaa taa'amti. Baga si salphise. Ganaa salphadhuwate. Walitti qabattee naan teenye si haa guboo kan namtichatti maan galle gubadhatin jedha. Maqaan nyaatte. Maqaan nyaatte ishee haa nyaatu jedha. Sanuun kan haasoftuun ajaa'ibaa baran. Dhugaa obboloota kunan aarinaan gubadhe. Maqaan nu badee bare.
argaa ishee sanuu na gargaaraa jettee manqaanoftu gaafa kaan immoo fayyaa qabnaa jetti viidiyoo isheetillee hin jira waraabame viidiyoon guyyaa tokko ustaazadhaan wal lolanii haa biyyatti galtuun gargaara jedhanii nun gargaaran jette shafaafitti salphoo